Oromiyaa tiyyoo Sooree koo sooreetti Otoo nuti jirru Naaftu booddeetti Search injiinii Google jedhamu fayyadamuudhaan dandeettii jechoota afaan Ingiliffaa kamuu sirriittii fi akka faranjootaatti pronounce gochuu yookaan sagaleessuu baruu dandeessan kana dura ni beektu. If you don't know already, it doesn't matter because we're going to see it together. Kan beektanis kan hin beeknes rakkoo hin qabu. Karaalee sasalphoo dandeettii jecha Ingiliffaa sirriitti pronounce gochuu yookaan sagaleessuu nu dandeessisan shanan tokkotu jiru. Shanan isaaniis egaa hordoftoota keenya dabareedhaan kan waliin barachaa deemnu ta'a. Ammaaf garuu osoo gara vocabulary study jechoota kurnan isin dirqama adda baafattanii baruu qabdanitti hin seeniin dura karaa namni tokko Google fayyadamee dandeettii pronunciationii jechoota afaan Ingiliffaa itti guddifachuu danda'u steppiidhaan ilaala jechuudha. Xiyyeeffannoodhaan na dhaggeeffadhaa. Let's go! Jalqaba search injiinii Google jettu seenaa bilbila yookaan kompiitara keessan irratti ta'uu ni danda'a. Erga Google seentanii booda itti aansaatii jecha Ingiliffaa hiikaa fi pronunciationii isaa baruu barbaaddan bakka search jedhu kanatti katabaa yookaan barreessaa. Yeroo barreessitan egaa hordoftoota keenya jalqaba jecha Ingiliffaa isin baruu barbaaddan barreessaatii lammaffaarratti ammoo jecha meaning jedhu itti dabalaa search godhadha. Fakkeenyaaf namni waa'ee jecha important yookaan important jedhu baruu barbaadu tokko important meaning jedhee bakka search jedhu kanatti search godhachuuf barreeffachuu qaba jechuudha. Mee akka fakkeenyaatti jecha possibilities yookaan akka keenyaatti possibilities jedhu waliin search goonee maal akka argachuu dandeenyu haa ilaallu. Jalqaba bakka search jettu kanatti possibilities meaning jennee barreessina. Then click on the search button bakka search jettu kana cuqaasna jechuudha. Akkuma agartan egaa hordoftoota keenya kaampaaniin Google jedhamu siistama isaa keessatti dictionary mataa isaa of danda'e qaba jechuudha. Jechoota barbaaddan kamuu bakka dictionary search jettu kanatti barreessuudhaan search godhattanii fayyadamuu ni dandeessu. Egaa xiyyoo harka bitaa jecha kamuu search godhattan biratti mallattoo spiikaraa argattu. Egaa hordoftoota keenya mallattoon kun baay'ee barbaachisuudha. Yoo sagalee pronunciationii jecha isin search godhattan dhaga'uu barbaaddan mallattoo kana cuqaasuu yookaan cuqaastan jechuudha. Yeroo mallattoo spiikara kana al tokko cuqaastan sagalee pronunciationii jechichaa ni dhageessu yookaan dhaga'uu dandeessu jechuudha. Mee yeroon ani tuqu dhaggeeffadhaa. Possibility. Erga sagalee jechaa sana dhageessanii booda a single drop down menu yookaan barreeffamni learn to pronounce jettu kun ni dhufti jechuudha. Directly barreeffama sana cuqaasaa yookaan tuqaa. Here we go. Egaa akkuma isinis beektan afaan Ingiliffaa keessatti aksantoonni baay'een jiraatanis kan beekamoo ta'anii fi namoonni baay'ees itti fayyadaman lamatu jiru. Isaanis American accent fi British accent kan jedhamanidha. Walitti dhufeenyaa fi adda addummaa Ingiliffa Ameerikaanotaa fi kan British barumsoota keenya gara fuula duraa keessatti kaasnee bal'inaan kan barannu ta'a. Mee amma gara saabjektii keenyaatti haa deebinu. Where were we? Egaa siistama pronunciationii Google irra jiru kana keessatti aksanii yookaan loqoda lamaan jiran keessaa jecha search godhatan sanaaf filattanii loqoda Ameerikaas kan Britishis dhaggeeffachuu ni dandeessu. Amma by default British pronunciation kan jedhu irra jira. Yoo sagalee jecha kan Ameerikaa barbaadan yookaan feetan ammoo drop down menu kana cuqaasuudhaan American pronunciation kan jedhu irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Akka gorsaa fi koomentiitti aksaniin yookaan loqonni warra British kan warra Ameerikaa irra salphaadha. Jechoota Ingiliffaa baay'ee isinis British aksanii kana fayyadamuudhaan pronounce gochuu yookaan sagaleessuu ni dandeessu karaa salphaa jechuudha.
garuu I want to practice much on the American accent. Sababni isaas egaa dhaga'uufis xiqqoo kan cimuu danda'u American accent kan jedhu kanadha. Macaafumti Ingiliffaa kutaa tokko kaasnee haga 12 irraa barannu seera afaan Ingiliffaa kan warra Britishiin kan barreeffamedha. So I want to give much of your time on the American accent pronunciation practice. Waan gaariin dictionary Google irra jiru kana inni jalqabaa jechoota nuti baruuf search godhanne sana akka pronounce gochuuf nu ta'utti representatives yookaan bakka bu'aa jecha sanaa isiniif ka'a jechuudha. Bakka kana ilaaluu dandeessu afaan Oromoodhaan wal fakkaata. Jecha possibility jedhu kanaaf yeroo British accent ta'u barreeffama isin amma screen irratti agartan kana isiniif ka'a jechuudha. Innis possibility jedha. Yeroo kan American accent irra kaawwattan yookaan American pronunciation irra kaawwattan ammoo barreeffama amma isin screen keessan irratti agartan kana isiniif ka'a jechuudha. Innis possibility jedha. Bakka kanatti yoo sagalee dhageessan sana ariitii yookaan speedii slow ta'een dhaggeeffachuu barbaadan bakka slow jettu kana dhuftanii on godhachuudhaan dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Irra deebitanis egaa off gochuudhaan ariitii yookaan speedii normal ta'een dhaggeeffachuunis ni danda'ama. Okay, egaa mee jecha possibility jedhu kana al tokko loqoda yookaan aksaanii Ameerikaadhaanii fi Britishiin irra deebinee haa dhaggeeffannu. Mee jalqaba pronunciationii Britishiin akkas jedha. Possibility. Lammaffaa irratti ammoo aksaanii Ameerikaadhaan akkas jedha. Possibility. Erga jecha search godhatan sana pronunciationii isaa kan Ameerikaa fi kan British dhaggeeffatanii booda bakka kana dhufuudhaan jecha practice jedhuu fi mallattoo maayikiroofoonii fakkaatu argachuu ni dandeessu. This is where Google Dictionary gets a little more useful because you can practice the pronunciation of any word and at the same time get feedback to correct your mistake. Bakka kanarratti dictionary'n Google irra jiru kun akka ofii keenyaan jecha sana sagaleessu yookaan pronounce gochuu shaakalluuf nu gargaara. Dabalataanis egaa faayidaan isaa inni guddaan erga bakka practice jettu kana cuqaasnee booda maayikiroofoonii bilbila keenyaa yookaan kompiitara keenyaa itti siqnee jecha sana sagalee ol kaasuudhaan yeroo pronounce goonutti dictionary'n Google keessa jiru jecha dubbanne sana fudhatee erga process godhee booda pronunciationiin keenya sirrii fi sirrii ta'uu dhiisuu isaa fi bakka kamitti akka dogoggorre barreeffamaan nu beeksisa jechuudha. Kana qofaas miti egaa hordoftoota keenyaa Google can get a little more interesting. Google'n sagalee jecha dubbanne sana process godhee bakka kamitti akka dogoggorree fi maal fa'aa goonee dogoggora keenya sirreeffachuu akka dandeenyus nutti hima jechuudha. Very simple way but effective, ladies and gentlemen. Mee yaadni isaa akka sirriitti isinii galuuf mee jalqaba jecha Ingiliffaa possibility jedhu kana pronunciationii dogoggoraan niin dubbadhaa. Achi Google maal akka nuun jedhu waliin ilaalla. Isinis egaa yeroo Google fayyadamtanii jecha Ingiliffaa tokko pronounce gootan yookaan sagaleessitan mallattoo maayikiroofoonii fakkaatu kana jalqaba cuqaasuu hin dagatinaa. Jecha Ingiliffaa kana dogoggoraan dubbisuuf 1 2 3 possibility. Egaa akkuma isinis agartan Google Dictionary'n erga sagalee kiyya process godhee booda eessatti akkan dogoggoree fi dogoggora koo sana sirreeffachuuf maal akkan gochuu qabu feedbackii yookaan deebii naa kenneera jechuudha. Sagalee keessan jecha sana jechuuf dubbattan dhaga'uu yoo barbaaddanis egaa bakka speakera kana tuquudhaan of dhaggeeffachuu ni dandeessu. Karaa kana egaa haga jecha sana sirriitti pronounce gochuu dandeessanitti shaakaluu fi of sirreessaa deemuun ni danda'ama jechuudha. You need to keep this in mind. Mee amma ammoo jecha possibility jedhu kana sirreesseen yeroon pronounce godhu Google Dictionary'n maal akka naan jedhu waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf aksaanii Ameerikaadhaan dubbachuuf 1 2 3 possibility. Wow!
Google Dictionary'n feedbackii yookaan deebii good job jedhu na argiteetti jechuudha. Okay, karaa kana egaa dandeettii jecha Ingiliffaa keenya pronounce gochuu yookaan sirriitti sagaleessuu nu dandeessisu guddifachuu ni dandeenya yookaan ni dandeessu jechuudha. Just keep this in mind. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.